Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa koodha, Waaqayyoof haa galatu. Ani fedhasaadha. Baay'een keessanii sooshaal miidiyaa kanarratti akkana beektanii abdii qaba. Har'a waanuma tokko gabaabsee isin hubachiisuufan dhufe. Yeroo baay'ee dhimma hojiidhaan wal qabatu asirratti beeksisaa. Namoonni dhufanii akka hojjetanii fi deeggarsa tokko tokko gochaan ture. Namoonni baay'een hojii akka kanaa waan hin amanneef immoo galii inni argadhu illee amman fidee asirratti maxxansutti deemaan ture. Asirratti namoonni muraasni shakkii qabu. Waan akka soba ta'ee yookaan namni nama gowwoomsee birrii argatutti fa'aa warra yaadantu jira. Dubbiin garuu akkas miti. Har'a shakkii isin qabdan qulqulleessuu waan hin barbaaduufan dhufe. Hojiidha kuni amantii miti. Namni hojii gaafa hojjetu waa'een amantii kan biraati. Amantii wajjin hidhatan qabu. Gowwoomsaa wajjin hidhatan qabu. Hojii cubbuu tokko illee of keessaa qabu miti. Hojii daldalaati, tireedingiidha asirratti wanti nuyi hojjennu. Namoonni baay'een akka yaalan nan beeka. Yaalanii garuu itti milkaa'uu dadhabanii dhiisan. Maaliif hin milkoofne jarri kuni jennee yoo kan ilaallu ta'ee warri jalqabanii osoo hin xumurin keessaa ba'anii namoota cichoomina hin qabnedha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhee jira. Hojiin kamiyyuu waan sadii barbaada. Inni tokkoffaan beekumsa waa'ee hojii sanaa qabaachuu nu gaafata. Inni lammaffaan muuxannoo akkatti hojjetamu sana beeku nu gaafata. Inni sadaffaan immoo cichoomina nu gaafata. Rakkinni keenya waan kana sadan keessa jira jechuudha. Beekumsa hin qabnu, muuxannoo hin qabnu, cicchinee hojjechuu hin barbaannu. Har'uma seennee har'uma waa hammaarree ba'uu barbaanna. Wanti har'a ol galanii hammaaranii ba'an hin jiru. Koomentii namoota baay'ee nan dubbisaa. Hojiin ati jettu kun dadhabbii gaafata. Yeroo fudhata jedhaniitu natti dubbatu koomentii isaaniitiin. Eeyyee dadhabbii malee wanta argamu tarii wanta karaa cubbuu ta'e nama saamuu yoo ta'e dadhabbiidhaan malee argamuu danda'a. Nama gowwoomsanii waa fudhachuun tarii dadhabbii malee argamuu danda'a. Hojiin kamiyyuu dadhabbii gaafata. Namni cichee hojjete garuu ni milkaa'a. Kanaafi namoonni shakkii adda addaa qabdan shakkii sana akkasiin dhiistan hin barbaada. An amma adreesii koo namni beekaa barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaatii. Mana hin jiraadhu illee abbaan barbaade dhufuu danda'a. Sababni isaa yakkan namarratti hojjetu tokko waan hin jirreef wanti na sodaachisu homtuu hin jiru. Namni si'atu, namni jal'ina sirratti hojjetu immoo bifa kanaan as ba'ee laayifii galee yookaan immoo fuula isaatii mul'atee bakka jiru sitti himee si wajjin hojjetu. Kana beekuu qabda. Yeroo tokko tokko namoonni maaliif nama afeertaa? Dhokatteen hojjettu waan birrii guddaa hangasii agarsiisu jedhanii yeroo isaan natti barreessan hin arga. Maafan dhokadhee hojjedha? Neecharii hojichaatu akkasi nama wajjin hojjetta qofaa kee miti. Nama afeertaa namni dhufee si wajjin yoo hojjete atis bu'aa argattaa jechuudha. Egaa tirendiin nuyi beennu biyya kana keessatti sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa immoo feesbuukii koo foloo gootettaa, tiiktookii koo foloo gootettaa, subscribe naa gootettaa, taap naa godhii namni taa'eetu waa'ee kana haasa'a. Keessumaa gowwummaan akka tiiktookii keessa jiru immoo iddoo biraan jiru. Amma dhaxxanii ol galtu kottaa jijjiiramaa jedhanii foloo wal godhaa akkana wal godhaa jedhanii iyyaa oolu achi ta'anii. Wanti jijjiiramu wanti tokkoyyuu hin jiru. Tarii baay'ina nama foloo nama godhu argachuun dhugaadha. Tarii jijjiirama ta'uu danda'an beeku. Haa ta'u malee gama dinagdeetiin jijjiiramni argamu tokko illee hin jiru. Namoota baay'ee isaanii ilaalee gaafadhee birrii tokkoyyuu tiiktaakii irraa baafachuu warra hin dandeenyedha. Achirra taa'anii iyyaa warra oolan warra jireenya isaanii karaa tiiktookii birrii tokkoyyuu argatanii jijjiiran miti. Meebii tiiktookii irraa namoonni fiigir ta'an ba'anii hanga ta'e jijjiirama argataniiru. Akkamitti beeksisa adda addaa achirratti hojjetanii. Amma immoo namumti beeksisa asitti kennu iyyuu hin jiru. Namni beeksifachuu yoo barbaade warra foloowersii miliyeenaan lakkaa'amu qabu barbaada malee si duukaa sana rakkatu jechuudha. Kanaafi hojiin ana bira jiru foloowersii hin barbaadu.
follow na godhaa, kana na godhaa, taaptaap na godhaa, kana hunda rakkinni hin jiru jechuudha nu bira. Yoo dhuftan karuma nagaa ta'e, karuma salphaa ta'e, cichoominaan hojjettanii itti milkaa'uu dandeessu. Garuu cichoominni hin jiru taanaan hojiin hin jiru eessayyuu. Obsa qabaachuutu isinirra jira. Eessatti ariifattu? Bizineesii akka kanaa ol seentanii dhuma birrii ammaartanii bahuu hin dandeessani. Nama tokkotu dheengadda kana iskiriinshuutiin atti erga. Hojii onlaayinii hojjedheetanii doolaara biiliyeena tokko argadhee garuu karaan baafadhu nabee jedhee natti himee jechuudha. Nan ajaa'ibsiifadhe. Tokkoffaa doolaarri biiliyeenni tokko akka biyyaattuu hin jiru. Sobaa jechuudha sun hundi. Soba. Si galee soba waan ta'eef birrii ammaaramee hin dhumne kana fidanii sirra kaa'an jechuudha. Inni dhugaanoo birrii tokko argachuun iyyuu karaa fagoo si deemsisa. Kanaafi hojiin akka kanaa tokkoffaa birrii ammaartee ammuma ati waalitti kee irratti ilaaltu hin jiru. Lammaffaa birrii hojjetteennaan karaa itti baafattu si rakkisu. Baankii barbaaddetti baafachuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf hojii an hojjedhu kun baankii Itoophiyaa keessa jiru hunda irratti ni hojjeta jechuudha. Nigid baankii irratti, Awaash baankii irratti, Teelee birrii irratti iddoo kamitti iyyuu argachuu dandeessu. Kanaafi shakkii akka dhiistan shakkii lama akka qabdan namoonni quban qaba. Shakkiin inni tokkoffaa gowwoomsaadhaa, birriin namaa kennamu hin jiru, gaafa hojii hojjetanii birrii baafachuuf ka'an achi as birrii nama gaafateetu birrii namarraa fudhata warri jettanii yaaddan jirtu. Inni sun sobaa jechuudha. Birrii wanti inni si gaafatu hin jiru, hojii hojjetteetta taanaan birriin kan keeti. Birriin kan keeti. Tarii fi kaffaltu qabaachuu dandeessa biricha gaafa baafattu. Akka jechuun birrii dhumatti baafattu sanarraa doolaarri tokko lama cituu danda'a. Inni immoo baankiitti kanatti baafattu yoo ta'e baankii kutata kan biraa miti jechuudha. Kanaafi hojii gowwoomsaadha jedhu sana of keessaa balleessa. Inni lammaffaa immoo namoonni tokko tokko akka waan hojii hafuuraa ta'etti warri yaadan jiru. Hojii hafuuraa miti asitti kan hojjennu. Amantii kiristaanaa jira, amantii islaamaa jira, akkasuma immoo amantii waaqeffataa abbaan fedhe dhufee hojjechuu danda'a. Amantii wajjin hidhatan qabu siniin jechuu barbaade. Amantii isa tokko ol kaasee amantii isa biraa gadi hin xiqqeessu. TikTok irratti namni qullaa deema yoo barbaade qullaa sirbaa yoo barbaade nama arrabsaa yoo barbaade maal jedha. Pilaatfoormii ani keessa hojjedhu kana keessa garuu namni nama arrabsuu illee hin danda'u qullaa deemuu illee hin danda'u. Disipiliinii mataa isaatii qaba. Kanaafi sodaa tokko malee yeroo barbaadanitti keessaa qarshii baafachuu dandeessu. 666 akkasoodha maaloodha jedha namni dhufee. 666 jechuun maal akka ta'e warra hin beekne kana kan odeessan. Maalidha 666? 666 hojii si hojjechiisaa? Bizineesii si banaa? Akkasidha? Akkas miti jechuudha. Dursaa macaafa qulqulluu keessaa bakka 666tti barreeffamee jirudha kan ilaaluun barbaachisaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaaftanii hanga dhumaatti yoo dubbistan waa'ee mallattoo bara dhumaa 666 dubbata. Mallattoon bara dhumaa wayyaa irratti dhufa hin jedhu. Mallattoon bara dhumaa nyaata irratti dhufa hin jedhu. Mallattoon bara dhumaa hojiidhaan dhufa hin jedhu. Mallattoon bara dhumaa hojii hafuuraati. Karaa hafuuraa dhufa. Naaf sagadii siif hin sagaduudhaan wal dhabdee kiristaanotaaf yookaan namoota waaqayyoota amananii fi hojii seexanaa hojjetan gidduutti uumamu. Yookaan immoo innumtii dhufee waa'ee 666 mallattoo sanaatti taasisuu mataansaa waaqa itti amantu dhiisiiti anatti amanii jedheeti kan inni dhufu. Kana beekuu qabdanii jechuudha. Hojii wanti wal qabate tokko hin jiru. Ana bira tireedingii jira. Ana bira akka itti daldalantu jira. Akka itti daldalan sana sirriitti beektanii daldala keessan hojjettanii nan bu'aa buufattu. Yoo in daldalli inni na bira jiru kun 666 ta'ee daldalli inni isin gabaa kamisaatti bittanii gabaa jimaataatti hidhattanii gurgurtanis 666 ta'a. Sababni isaa asirraa waatu daldalamee bu'aan argama. Yoo daldaltee bu'aan argattu ta'e saantimii tokkoyyuu si dhufuu hin danda'u. Kanaafi ilaalcha amantii duukaa wal qabatu of keessaa balleessaa jechuu barbaada. Yoo kanaachi immoo iskrool godhaa bira darbaa ittiin rakkatinaa. Inni hojjedhu jettan dhiisaa. Hojii baqatanii iyyuma qabatanii taa'udha. Kanaafuu iyyuma hammadheen taa'aa hojii hojjedhee jireenya koo hin jijjiiru namni jedhe dhiisuu hin danda'a. Garuu hojiin tokko bu'aa maalii qabaa? Sustainability isaa maal fakkaataa? Bizineesiidha kan jennu maal of keessaa qaba waan jennu laalleetti seenuu qabna. Sababa birriitiif jal'ina tokkollee namarratti hojjechuu hin barbaadu. Kana beekuu qabdu jechuudha. Wal baraniis walii wajjin adeemuun gaariidha. Hojii ana bira jiru hojjechuu yoo barbaaddan bilbila koo isiniifan ka'a. WhatsApp yookaan gara Telegiraamii
dhufuu dandeessu. Horaa bulaa deebana. Fayyaa ta'a.